eebbifamu karaa faarfannaa kallattii garaagaraatiin yaa Waaqayyo nutti dhiyaattee akka nu barsiiftu si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin si kadhanna. Kadhatuma keessatu jirru faarfannaa Daawit boqonnaa 8 lakkoofsa 1-9 kan jiru nan dubbisaa kadhatuma keessatu irraa. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya maqaan kee guutummaa biyya lafaatti guddaa caalu attamiiti. Guddinni kee bantiiwwan Waaqaa irratti guddina kee bantiiwwan Waaqaa irratti diriirsiteetta. Warra sirratti ka'anii deebisuudhaaf diinaaf isa ijaa baafatu gabgochuudhaafis afaan mucoliif daa'imootaatiin ati humna dhaabbatteetta. Ani gara bantiiwwan Waaqaa keetti warra harka keetiin hojjetamanii gara ji'aa fi urjootaa warra ati dhaabdee yeroon ilaalu ati akka isa yaadatamuu fi ati akka isa yaadattuu fi namni maalii? Ati akka isaaf dhimmituufis ilmi namaa maalii? Jedhee nan gaafadha. Yaa Waaqayyo kana keessa ammoo xinnoodhuma ofii keetii gadi isa goote. Gonfoo guddinaa fi ulfinaa mataa isaarra keesse. Hojii harka keetii hundumaa irratti isa moosifte. Wanta hundumaas miillansaa jala galchite. Bushaayeef isaawwan hundumaa bineensota caakkaas akkasuma simbirroota qilleensa keessa balali'anii qurxummiiwwan galaana keessaas waanuma galaana keessa daandii baafatee deddeebi'us. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya maqaan kee guutummaa biyya lafaatti guddaa caalu attamiiti. Ameen. Galanni Waaqa keenyaaf haa ta'u. Daawit maqaan Waaqayyo gooftaa keenyaa guutummaa biyya lafaatti guddaa caalu attamiiti jedhee jalqaba. Boqonnaa 8 lakkoofsa 1. Lakkoofsa 1 xumuraa irrattis yaa Waaqayyo gooftaa keenya maqaan kee guutummaa biyya lafaatti guddaa caalu attamiiti jedhee xumura. Faarfannaa isaa isumaan jalqabee maqaa Waaqayyoo isa guddaa jajachuudhaan jalqabee maqaa Waaqayyoo isa guddaa jajachuudhaan xumura. Gidduu sanatti immoo Waaqayyo inni guddaan kun hojii gurguddaa akka inni hojjete dubbata. Namas ulfina qabeessaaf uumama warra kaan hundumaarra caalaa taasisee akka inni uume, uumama hundumaa immoo harka namaa jala akka inni namaa galche hin dubbata. Nama xinnoodhuma ishee ofii gadi taasiftee uumte jedha. Aboo kenniteefi, humna kenniteefi, ulfina kenniteefi, gonfoo ulfinaaf guddinaa mataa isaarra keessee uumte jedha. Waaqayyo keenyaaf galanni haa ta'u. Bineensota caakkaa warra qe'ee keessa jiraatan hundumaa, bushaayee saawwan simbirroota qilleensa keessa jiran hundumaa, warra galaana keessa jiran hundumaa harka isaa jala galchite jedha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyo isa jireenya harka keenya jala nuu galchuuf galanni haa ta'u. Waaqayyo isa haalota harka keenya jala nuu galchuuf galanni haa ta'u. Maqaan isaa attam guddaadha. Biyya lafaatti guddaadha. Biyya lafaa duwwaa miti. Daawiti bantiiwwan Waaqaa gara
guddaa ta'uu kee argisiisu bantiiwwan waaqaa keessa warri jiraatan jedha. Firoota koo ganama kana Waaqayyo keenya maqaan isaa guddaa guddaa caala. Guddaa guddaa caalu qabannee bara haaraa kanatti ceeneerra maqaan Waaqayyo ulfaatu. Guddaa guddaa caalu maqaan isaa biyya lafaa hundumaatti kan dubbatamu kan jajatamu Waaqayyo gooftaa keenya qabannee bara kana jalqabneerra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Si galateeffanna gooftaa keenyaa bara baraan galanni siif haa ta'u. Iddoo kamittiyyuu kan akka keetiin jiru waan ati goote hundumaatu guddina kee mul'isa. Ilmaan namaa uumamni ati uumte akkitti isaan uumte warra waaqa keessa jiraatan akkitti uumte lafarra kan jiraatan akkitti uumte guddaa ta'uu kee mul'isa. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Si jajanna uumaadhaati dhugaa baana galanni siif haa ta'u. Waan hin jirre jiraachiftaa yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Maqaan kee qoricha nama fayyisuurra caalaa nama fayyisa. Maqaan kee maqaa jireenya namaa kennuudha. Maqaan kee maqaa bara baraan jiraatudha. Galanni ulfinni maqaa keetiif haa ta'u. Waaqayyo ganama kana immoo fuula kee duratti yommuu si waaqeffachuuf dhiyaannu ulfina maqaa keetiitiif jettee gidduu keenya deddeebi'i. Hafuura keenya hundumaa sagalee keetiif hafuura kee qulqulluudhaan haaressi. Warra gara manaatii dhufaa jiran isaan geggeessi. Nagaatti isaan eegi. Iddoo kanaan isaan ga'i. Iddoo kanatti ayyaanni faraanni kee nuuf baay'atu. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Waaqayyo isa guddaa ta'e kana. Waaqayyo isa maqaan isaa gurguddoota hundumaarra caalu kana. Waaqa guddaa qabnu kanaani maqaa isaa galataani si haa galatu yaa abbaa koo jennee maqaa isaa ol qabanna. Si haa galatu yaa abbaa koo si haa faarfatu arrabni koo jennee faarfannaa fuula 65 gubbaa jiruun maqaa Waaqayyoo ol qabanna. Faarfannaa 65 irra jiru ol kaanee dhaabannee maqaa Waaqayyo keenyaa isa guddaa kanaan si haa galatu yaa abbaa koo si haa faarfatu arrabni koo jennee faarfanna.
Ani jiraataadha namni jallaan karaa isaatti akka deebi'uuf akka jiraatu malee ani du'a nama jallaatti hin gammadu jedha Waaqayyo Gooftaan Maccaa. Kanaaf Waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti ergee aduufis dabarsee kenne. Isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Kanaafis maqaa isaatiif ulfina kennina. Bukeenya Waaqayyotti yoo himanne nama namaaf qajeelaa waan ta'eef yakka keenya hundumaa nuuf hir'isa, cubbuu keenya hundumaattis nu qulleessa. Kanaafis abboommii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin maqaa Abbaatiif kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkootiin dhiifamuu cubbuu keessanii isinitti nan beeksisa. Ameen. Abbaaf
araara keetiin gara keenya waan dhufteef si haa galatu. Waaqayyo uumama haaraa waan nu taasifteef, Yesuus Kiristoos keessaan ilaaltee waan nu simatteef, yakki keenya hundinuu waan sammuu keenya irra hin jirreef maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Amantiidhaan qulqulloota waan nu godhatteef galanni siif haa ta'u. Ganama kana si galateeffanna, maqaa kee jajanna. Warri fagoo jiran yaa Waaqayyo qilleensarraan kan nu hordofaa jiran si galateeffatu. Galanni ulfinni maqaa keetiif haa ta'u. Abbaa keenya iddoo kanatti waaqeffannaa keenya keessatti akka argamtu, hafuura kee qulqulluudhaanis akka nutti dubbattu, akka nu barsiiftu, akka nu haaressitu, humna haaraadhaan akka gannu dhiiftu yaa Waaqayyo si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaatiin. Ameen. Galanni Waaqayyoof waaqa irratti lafa irrattis nagaan namootaafis jaalalli gaariin. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama sin bira dhaabatee jiruun nagaan Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Nagaa waliif firaa. Yeroo kun yeroo walii wajjin itti fufnee faarfannu ta'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gurmuu waaqeffannaa keenya nu geggeessan fuulduratti nan waama. Isaanii wajjin Waaqayyoon waaqeffanna. Amen.